Tapha waancaa Copa del Rey Spainin boruu Darbii El Classicotiin Barcelona Real Madrid waliin taphatu. Kilaboonni kun lamaan tapha waancaa kanaan xumuraaf yoo walitti dhufan waggoota 11 jedhameera. Dinas Bashir. Kilaboota kanneen lamaan gidduutti taphni gaggeeffamu kubbaa miilaatiin cinatti hiika siyaas dinagdee olaantummaa kabajaa fi guddina isaanii kan itti agarsiisanidha. Kanaaf taphni Darbii El Classico morkii kubbaa miilaa jaallattoota ispoortii addunyaa roga hundaarra jiraniin kan si'oominaan eegamu. Waancaan Copa del Rey dorgommii jaarraa ol lakkoofsee fi Spain keessatti waancaa umrii isaatiin gita hin qabnedha. Waancaa mootii jedhamee waamama. Bara 1902 eegale kilabiin magaalaa Kaataalaan Barcelonaan waancaa kana si'a 31 injifachuun godambaa isaa keessatti tullateera. Masaanoon isaa Real Madrid waancaa warra Spain biratti kabaja guddaa qabu kana yeroo 20 shaampiyoonii ta'eera. Ragaaleen akka addeessanitti Barcelonaan yeroo 42 xumuraaf gahuun dorgommii 31 shaampiyoon yoo ta'u Real Madrid si'a 40 xumuraaf gahee taphoota 20 mo'amee dorgommii 20 ammoo waancaa kaaseera. Darbii El Classico irratti taphattoonni seenaa gurguddaa hojjetan hedduu mul'ataniiru. Jabana Lionel Messi fi Cristiano Ronaldo dura Alfredo Di Stefano fi Luis Figoon akkasuma Zinedine Zidane fi Ronaldinhoon taphattoota ciccimoo jabana sana keessa turani. Amma dabareen kan Lamine Yamal fi Rafinha akkasuma Vinicius Junior fi Kylian Mbappé. Where glory knows no bounds. Get ready to see them shine like never before. Tapha madaala guddaa jedhamuun beekamu kana gareen lamaan boruu halkan sa'aatii 5 irraa eegalee Staadiyeemii Sevilla de la Cartujaatti wal beellamataniiru. Barcelona fi Real Madrid tapha waancaa Copa del Rey Spain xumuraaf yoo walitti dhufan waggaa 11 booda yeroo jalqabaatiif. Shaampiyooniin si'a 31 Barcelonaan barana morkii waancaa 3 keessa jira. Real Madrid 2. Gareen Carlo Ancelotti Real Madrid La Ligaan qabxii 4 Barcelonaan caalamee sadarkaa lammaffaarra taa'eera. Kanaaf carraa waancaa isaa guddaan waancaa Copa del Rey akka ta'e himamaa. Gareen Hansi Flick Barcelona dabala liigaa irratti Real Madrid dhaqaa galaanifachuun barana olaantummaa qaba. Taphni kun akka sananii taa'aaf eegamu baatus morkii cimaan akka mudatu tilmaama argateera. Real Madrid baricha waancaan xumuruuf morkii cimaa akka geggeessu eegama. Carlo Ancelottiin akkaataan isaan tapha Champions League Awurooppaatiin Arsenaaliin dhaqaa galaan mo'aman hooggantoota kilabichaa akka mufachiise himama. Isaanis xumura barichaa teessoo leenjisummaa kilaba warra Blue Gaanaa dhabuun shakkii hin qabu. Yoo xiqqaate baricha waancaa malee xumuruu dhabuuf tapha kana waan danda'an hundaan falmatu jedha gabaasni ESPN. Darbii El Classico marsaa 260ffaan waliin morkatu. Kana dura taphoota hundaan Real Madrid 105 injifachuun caalmaa qaba. Taphataan duraanii Barcelonaan Sergio Busquets taphoota 48 hiriiruun gita hin qabu. Lionel Messi goolii 26 Darbii El Classico irratti galchuun riikoordiin isaati. Barcelonaan tapha kana yoo mo'ate morkii waancaa 3 gochaa jiru daranuu cimsata. Tapha boruu kanaaf taphataan sarara fuulduraa Real Madrid Kylian Mbappé qophii akka ta'e ibsameera. Taphatichi tapha Champions League Awurooppaa Arsenaaliin mo'aman irratti miidhamni salphaan isa mudatee ture. Tapha xumuraa kanaaf dhaqqabuu fi dhiisuunsaa shakkii ture. Eduardo Camavingaa fi David Alabaan sababa miidhamaatiin garee kanaan ala jiru. Ferland Mendynis hiriiruunsaa shakkiidha. Garee Hansi Flick Barcelona irraa ittisaa fi sarara fuulduraa irratti ammas Alejandro Balde fi Robert Lewandowski hin fayyine. Iddoo isaanii Gerard Martin fi Ferran Torres ni hiriiruuf eegama. Marc Andre ter Stegen, Marc Casado fi Marc Bernal taphattoota Barcelona miidhama yeroo dheeraatiin garee sana alatanidha. Tapha sana ilaalchisuun leenjisonni garee lamaanii yaada kennanii jiru. Leensaan Barcelona Hansi Flick, Real Madrid fi leensaa garichaa Carlo Ancelotti hojajan ogeessi kubbaa miilaa Carliton game isaaniitiin taphni xumuraa kamuu cimaa akka ta'e dubbatani. Hansi Flick Real Madrid garee ajaa'ibaati. Leensaa cimaa dachee kanaatiin durfama. Carlo Ancelottiin waancaa hundaa mo'atanii jiru. Inni nama gaariidha. Kabaja olaanaa qabaaf jechuun ibse. Leensaa warra Los Blancos Carlo Ancelottiin game isaaniitiin Barcelona injifachuuf sarara gidduu irratti Perri, sarara fuulduraa irratti Lamine Yamal fi Rafinha dhaabuun barbaachisaa ta'uu dubbatanii. Taphni xumuraa yeroo hundaa waan addaa keessummeessuu hin oolu kan jedhan Carlo Ancelottiin ittisnee carraa arganneen goolii galchuu yaallas jedhanii. Taphni kun boruu halkan sa'aatii 5tti taphatama. Premier League Englandin Liverpool dilbata Tottenham waliin qixa baanaan shaampiyoonii liigichaa ta'uu mirkaneeffata. Taphoota liigichaa faniin morkiin kilaboonni taphoota ardii Awurooppaa argachuuf taasisan xiyyeeffannoo argateera. Akka taanutti qindeessine.
ligiin England bara dorgommii kana olaantummaan Liverpoolitti mul'ate shaampiyoonummaa Liverpooliin goolabamuuf dhiyaate. Ligichi goolabamuuf taphoonni torbee shanii qofti kanaaf yoo ta'u boruu fi dilbata taphoota torbee 34ffaa keessummeessuun oola. Daa'ol taphoota ligichaa hafaniin morkiin kilaboonni hirmaannaa dorgommii Awurooppaa argachuuf taasisan xiyyeeffannoo yoo argatu dilbata Liverpool Tottenham waliin qixa baanan shaampiyoonii ligichaa ta'uu mirkaneeffata. Bara dorgommii dhufu kilaboonni England chan carraa hirmaannaa Champions League kilaboota Awurooppaa argachuun isaanii oduu agaa ta'uu hanga ammaatti Liverpool inalaa kilabiin mirkaneeffate hin jiru. Arsenal herreega jiruun hirmaannaa Champions League kilaboota Awurooppaa bara dhufu argachuu baatus carraa bal'aa hirmaannaa waltajjii argachiisu qaba. These festive fixtures are all falling Liverpool's way. Those out of their control and those within. Kilaboota ligichaan sadarkaa sadaffaa fi torbaffaarra jiran Manchester City fi Aston Villa jidduuyyuu garaagarummaa qabxii afurii qofatu jira. Nottingham Forest, Newcastle United fi Chelseanis garaagarummaa qabxii tokkoo fi lamaatiin wal caalu. Kanarraa ka'uun taphoota torbee 34ffaa ligichaa burraa eegaluun taphatamaniinis jijjiiramni sadarkaa jiraataaf eegama. Guyyaa 8 fi daqiiqaa 30rraa eegaluun Stamford Bridgetti Chelsean Everton sa'aatii 11rraa jalqabuun ammoo St James Park Newcastle United Ipswich Town taphni keessummeessuu xiyyeeffannoo argate. Chelsean Enzo Maresca leenjaa bara dorgommichaa kan eegalee kaayyoon isaa jalqabaa hirmaannaa Champions League bara dhufu argachuu ta'us ammattiin qabxii 57 sadarkaa ja'affaarra taa'ee taphoota hafaniin ammoo ijibbaata morkata. Blues taphoota liigichaa arfan darbaniin hin mo'amne. Taphoota lama injifachuun lamaan qixa bahanii tapha boruu kanaan moonan ammoo yeroofis ta'u carraa gara sadarkaa arfaffaatti liquu qabatanii. Taphoota Premier League 29 kanaan dura Stamford Bridgetti Everton simateen mo'atame sin beeku. Isaan Everton David Moyes taphoota 19 Stamford Bridgettiin taphatan injifatanii hin beekanii. Taphoota 12 mo'amuun torban qixa bahanii. Cole Palmer Premier League England bara dorgommii kanaan gooliiwwan 14 galchuun kubbaawwan goolii ta'an 8 mijeessuus taphoota 16 darban garuu goolii osoo hin galchin imalaa jira. Liverpool injifachuun waancaa Karabaa'oo kan fudhate Newcastle United galmisaa lammaffaan hirmaannaa Champions League Awurooppaa bara dhufu argachuudha. Qabxii 59 sadarkaa 5ffaarra taa'ee iddoo hirmaannaa waltajjichaa argachiisurraa kan jiru kilabichi borusaa 11rraa eegaluun St James Parkittiin Ipswich Towniin simata. Newcastle United tapha kana moonan qabxii isaa 62 gaachuun sadarkaa sadaffaatti yoo oliiqoo Ipswich Town tapha kana mo'ame. West Ham United Brightoniin kan hin mo'amne yoo ta'e Ipswich Town Southampton fi Leicester Citytti aanee kilaba sadaffaa Championship'itti bu'ee ta'us mirkaneeffata. Taphoota liigichaa shanan darbaniin gooliiwwan 3 galchuun 3 kan mijeesse Jacob Murphy'n sochiin tapha kanaan taasisuu yoo eeggamu. Alexander Rice gooliiwwan 21 galchuun badhaasa kophee warqiif Mo Salah gooliiwwan 27 galche waliin morkachaatiin jira. Taphoota liigichaa biroo borumaa isaa wal fakkaataa 11rraa eegaluun taphatamaniin Brighton, West Ham United, Wolves, Leicester City, Southampton ammoo Fulhamiin keessummeessu. 20 options in field. It's it off. Cody Gakpo. Ligichaan taphoota lamaan qofa kan mo'ame Liverpool qabxii 12 Arsenalin caalee qabxii 79 gubbee ligicharraa kan jiru yoo ta'u shaampiyoonii ta'uudhaaf qabxii tokko qofa barbaada. Roobii darbee Arsenal Crystal Palace waliin qixa ba'uusaan carraa shaampiyoonummaa daran rakkoo ofiitti kan galfate Liverpool dilbata Anfield Roadittiin Tottenham keessummeessa. Diriirsi Liverpool taphoota 15 kanaan dura Anfieldittiin Spursiin simateen hin mo'amne. Tapha kanaanis deeggartoota isaa afootti si'a 20ffaaf shaampiyoonummaa ligichaa mirkaneeffataaf eegama. Taphni Liverpool Tottenhamiin simatu kun dilbata isaa 12 fi daqiiqaa 30tti yoo jalqabu tapha kanaan dursee isaa 10tti Bournemouth fi Taaliitiitti Manchester Unitedin keessummeessa. They can make it more comfortable though with Salah. Oh yes. Taphataan sarara fuulduraa Leicester City Jamie Vardy'n waggoota 13 booda kilabicha waliin gargar ba'uuf akka ta'e dubbateera. Vardy'n taphattoota yeroo rakkoo kilabicha gatanii hin deemne keessaa isaa tokko jedhamuun leellifama. Dassaaleny Sirnaa. Garoduutaan uttan darba. La Liga Spainin Atletico Madrid fi Real Betis morkattoota isaanii injifatan.
Torbee 33ffaa liigichaatiin edda Atletico Madrid dirree isaarratti goolii 3-0 Rayo Vallecano mo'achuun sadarkaa sadaffaa cimsate. Alexander Sørloth, Conor Gallagher, Julian Alvarez gooliiwwan injifannoo kilabichaa lakkoofsani. Atletico Madrid dursaa liigichaa Barcelona irraa qabxii 10 sadarkaa lammaffaarra kan jiru Real Madrid irraa qabxii 6 fagaatee sadarkaa sadaffaarra jira. Kaleessuma Real Betis goolii 5-1 kilaba sadarkaa dhumaarra jiru Real Valladolid injifachuun sadarkaa Betis qabxii 54 ingaachuun sadarkaa shanaffaatti ol qeera. Abbaan qabeenyummaa harka 82 kan Ronaldo Luis Nazario de Lima kan ta'e Real Valladolid kaleessa mo'amuusaan segundaatti bu'e. Kilabichi waggoota torban darban keessatti yeroo sadaffaaf liigicha keessa siigaateera. Kaleessuma Osasunan Sevilla goolii 1-0 yoo injifatu Leganes Girona waliin goolii 1 qixa xumure. Maaraatooniin London kun barana 45ffaaf dorgomama. Atileetiksii addunyaatiin sadarkaa pilaatiiniyemii kan laatameef maaraatooniin London kun dorgommiin barana atileetota shaayii addunyaa kanaa waliin dorgisiisa. Walumaa gala hirmaattonni 56,000 qooda fudhatus jedhame. Olompikii Paarisiin dhiiraan kan mo'ate Taamiraat Tolaa fi dubartootaan kan injifatte Siifaan Hasan hirmaachuun isaanii dorgommichi siyoominaan akka eegamu dhimmoota taasisan keessaati. Abbaan riikoordii maaraatoonii Olompikiif shaampiyoonii maaraatoonii addunyaa bara 2022 Taamiraat Tolaa maaraatoonii London kana dura si'a 3 fiigeera. Bara 2023 sadarkaa sadaffaan kan itti xumure isa bayeessa. Bara 2023 maaraatoonii New York injifachuunis dorgomaa maqaa guddaa horatedha. Dhiiraan shaampiyoonii bara darbee lammiin Keeniyaa Alexander Mutiso Munyaa'u marroo lammaffaaf injifachuuf morkata. Gootichi maaraatoonii Eliud Kipchogees qooda fudhata. Taamiraat dorgommicha dura yaada kenneen atileetota jajjaboo akka Eliud Kipchoge faa waliin dorgomuun gammachiisaadhas ulfaataadhas jedheera. In the Olympic campaign because it's my dream to participate on world champion. Shaampiyoonii addunyaa fi olompikii ta'uu kiyyatti gammachuun qaba. Abjuu kiyya shaampiyoonii addunyaa ta'uun milkeeffadheera. Olompikii irratti ammoo abjuu kiyya kana irra deebi'eera. Amma Londanitti atileetota jajjaboo akka Jacob Kiplimo fi Eliud Kipchoge fa'aa waliin morkachuufi kun carraa qormaata biraa bahachuu kiyya kannaaf guddiseedha. Isaan waliin irra deebi'ee morkachuu kiyyatti gammachuun qaba. I'm happy to participate again with them. Taamiraat sa'aatiin fooyya'aa maaraatooniin ni qabu. Sa'aatii 2 daqiiqaa 3 sekondii 17 bara 2021 galmeessisedha. Dorgommii dhiirotaa kana irratti atileetonni maaraatoonii sa'aatii 2 daqiiqaa 4 gadi fiigan 6 ni hirmaatu. Ifatti galmaa'uu fi baatus maaraatoonii sa'aatii 2 gadi kan fiige Eliud Kipchoge milkeessaa mangashaa fi bara darbe dorgommicha kan injifate Alexander Munyaa'u atileetota shaayii simboo dorgommii kanaati. Dargaggeessi ganna 24 lammii Uganda Jacob Kiplimo yeroo jalqabaatiif maaraatooniitti fiigu ta'us tilmaama duraan injifannoo atileetota laatameef keessaa tokkodha. Atileetiin kun shaampiyoona qaxxaamura biyyaatiin si'a 2 kan injifate yoo ta'u guraandhala darbe riikoordii maaraatoonii walakkaa addunyaa sekondii 48 fooyyessuun nama harkaa atileetota maaraatoonii dubartootaan seenaa keessatti sa'aatii saffisaa qaban 3 keessaa 2 walitti fida. Tigist Asaffaaf Siifaan Hasan irra deebiin Londanitti walii bahu. Atileetonni kun lamaan Olompikii Paarisiin maaraatoonii hanga sarara dhumaatti ijibbaata morkachuun isaanii ni yaadatama. Paarisitti Siifaan sekondii 3 qofa Tigistiin caaltee mirgaan galuun ishee yaadannoo yeroo dhiyooti. Siifaan bara 2023 booda Londanitti yeroo jalqabaatiif maaraatoonii fiigdee injifachuun maatii atileetiksii uggumsiistee turteetti deebiti. Tigist Asaffaa Berliinitti sa'aatii 2 daqiiqaa 11 fi sekondii 53 fiiguun yeroo sanatti sa'aatii riikoordii ta'ee fi amma addunyaarraa sa'aatii saffisaa lammaffaa maaraatoonii dubartootaa atileetii harkaa qabdudha. Bara darbes Londanitti lammaffaa ba'uun ishee ni yaadatama. Dilbata irra deebiin daandiin magaalaa London falmii Tigist Asaffaa fi kan Siifaan Hasan irra deebiin mul'isuu mala. Muddee darbe maaraatoonii Vaalensiyaa kan injifatte Magartuu Alamuus morkattuu shaayii biraa eegamtuudha. Magartuun bara 2023 Siifaan Hasanitti aantee maaraatoonii London kana sadarkaa lammaffaan xumurteetti. Bara 2022 ammoo sadaffaa baate. Joycelyn Jepkosgei fi Vivian Cheruiyot Keeniyaadha. Stella Chesang Ugandaadha. Atileetota haalaan morkatan jedhamanii eegamanu keessaati. In our own inimitable style, does something incredible. 2 bronze
his medals on the track. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qarqabni ispoortii jimaata guyyaa raadiyoo OBN irraa simbiraan gahaatiin turre xumureetiin jirra. Anandaras Biraanuun ture. Iddoo nagaa oolaa.